بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون جرجر تردفتك يا بقى جراتني سنين جدا. Akkanaa jiraattu jiruu filatamaa kan irraa gammadu irra hedduun nama jaalala rabbiitiif tan Egaa malaayikaaf nama obboleeyyan kiyyaa raahaadhaan har'a viidiyoo addaa jiraaddaa qabadhee jiruu dhufe. ganda Viidiyoon lama kun duraan ilma dhugaa rabbiitiif sossodaataa mana namaa Khaalidul keessaa waraabuu ture Bashariif jechuudha meeshaa aga ilmaan ta'e. nanuuti Wanti ofiitii fi kan namaa hin ulfaata har'a ammoo jechuudha matamaa kiyyatti suuqii meeshaa banee jira. Garuu hin guutamne har'umaa fi kaleessa jechuudha kan inni itti bitaa oole. Inshaallah kana daran illee yeroo fuulii taate ni argitaniin isiniin jedha. Garuu mootiyyoo haga nigdi fi qaadii harkaan gaatanii xiqqoo yoo itti gootan inuma nama sodaachisallee amma ta'e tokko garuu inshaallah itti gootan isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaa warroonni rabbii jecha na jaallattan anillee rabbii kiyyaa jecha isin jaalladhu du'aa inaa godha asumaan akka na gammaddanis abdii qaba. Nama mootiyyoo haqa ofillee eegee taanamaa haqa ofii osoo hin balleessine taanamaa osoo hin nyaanne asitti lafarrattis tahee qilleensarrattis adliidhaan hojjetu rabbis yaa taasisu naan jedhaan isiniin jedhanillee tanuma kadhaan kiyya. Egaa obboleeyyan kiyya kana fakkaatan isiniin jedha meeshaalee kana dhugaa rabbi guutuu isaa waan ta'e inni dhufuun isinitti magilgilii tan ammootiyyuu jechuudha gurguraaf osoo hin taane amma fuudhee fide jechuu ani immoo galle achuma jira waan ta'eef asuma tursiise jechuudha. Akkasii wanti jechuu barbaade isaaniin tun isaanii faandishaati. Saaniin faandishaa tun hedduu takka bareeddi. Jajuuf osoo hin taanetti pilaastikii hin fakkaattu. Ani mataa kiyyatti jechuudha yeroo galu hiriyyaan tiyya isaanii waan akkana jechuudha waan garaagaraa waan itti naqatan bitattu malee naan jette waan hin cabne garuu mootiyyuu jechuudha hedduu nama fayyaddi bi'aansi keessumaa feetee birallee yoo keettan pilaastikii hin fakkaattu jechuudha hedduu bareedadha. Kanaaf isaaniin faandishaa kun hedduu natti tolee isiniin jedha. Isaaniin kun immoo ka'ittooti jedhanii addisiidha faashiniidha waan ta'eef ilaalan isiniin jedha yoo isinitti tole. Wallaa obboleeyyan kiyya guutuu isaa gatii isinitti hima hattaa jechuudha yoo barbaadan wanta ittiin dhufee fi namni kun gariitu mana fi keessatti gurgura malee kan mana kiraa herreeggatee akkasumallee kan gibira kan dadhabbii ofii irratti herreeggataa miti guutuu isaa isinitti hima jechuudha waan dhufeenis akkasii kana fakkaata isiniin jedha. Wanti har'a qabadhee dhihaadhe isinillee mootiyyoo obboleeyyan kiyyaa waan kamuu gatii beeka warroonni meeshaa bitattanillee anarraahis tahee gara biraatirraa jechuudha beekatii bitadha dhugaa. Akkasii ani jechuudha mataa kiyyaaf jiradha mataa kiyyaaf hojjedha waan ta'eef wallaahi naga fedhe yoo dhugaa dubbadhe namni natti aaru rabbiin kiyya natti hin aarin malee homaa hin sodaadhu jechuu fedheeti dhugaa jirtu isinitti hima. Kun immoo tuyyuu jechuudha waan ofii kiyyaa gurguruuni wama lafatti gurguruun isin warra onlaayinii irratti illee gurguraa isiniin jechuu fedheeti. Maaliifuu namoonni tokko tokko namatti aaran waan tokko dhugaa jiru yoo isin himtan hin aaran jechuudha. Jibbaasii kanammoo akkanumaan isinitti agarsiise akka hin dabbaramneef of biraa qaba waan ta'eef jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya akkasii amma jechuudha maxalayaan uffataa kuni kan afwaanna jala taremeen deebisa. Gatiin isa kanaatii fi gatiin kanaa garagaraa isiniin jedha. Maaliif jennaan obboleeyyan isaanumatu wal caalaa isiniin jedha wal caalanii amma kan azraqiin kun jechuudha gatiin isaa 550 kamandajaa biraa jechuudha. Inni kun immoo tuyyuu 650 hedduu takka ani immoo obboleeyyan kiyya jalqaballee jira waan ta'eef hundaa gabbu buusee asittis akkasumatti gurguraa jiraas warra onlaayinii irratti illee gabayaafillee jalqabaa lafa kanaafillee jalqaba waan ta'eef akkasumaan gurguraa jira jechuun kiyya akka ofiisinis hin miine akka ofiis hin miinetti jechuudha. Walumaa galatti wanti jechuu barbaade waan bitaa jirtan meeshaanillee tokkoffaa haga sadaffaatitti jira tokkoffaan jira lammaffaan jira sadaffaan jira tokkoffaan hagana lammaffaan hagana jedhan jechuudha. Akkasii isinis addaan baasaa baradhan isiniin jedha. Siiniin tuni siinii aannaniiti mee burcuqqoo tan isin agarsiisa jechuudha obboleeyyan kiyya sagalee irrattidha jira achumatti. Dura sagaleen baay'ee takka bakka waca qabaa jibbaasii maal waan akkas jedhu jechuudha. Hedduu takka bareeddi isinii haarawaa miti jechuudha. Burcuqqoon tuni gatiin isii joogii fi burcuqqoolleen jechuudha. Joogii warqammaa gatiin isaa meeqa yoo jettani gatiin isaa 2,100 jechuudha. Kan osoo hin taane isa dura isinitti himaa jira sagalee irrattidha jira kaadeemaa jira. Inni kun immoo saniin garagara jechuudha. Joogiin amma isinitti argisiise kun kan hin cabne
أما اللي برجقو لي بيا على واو ما شاء الله تبارك الله بيا كينا اللي انجرتي وقا ربي تتي بفي مكيسر لي كيتني ولالتن إسين قمتشيسان إسين انجر إسين توني مركجي آنانيتي laalaan isiniin jedha hundamuu buleeyyan kiyya gatii laalee waan fideen osoo laalee akkasii isinitti minatti tola jechuudha gariin hin irraanfadha waan ta'eef nama gatii asii beekutu hunda isaa haffazee qabata nama garii isaa waraqarra laala fiigee jechuudha burcuqqoon tun immoo guddoodha jechuudha isii darzaana san darzaana jechuudha ana xixiqqoo tanan natti tole garuu gurguddoo tanas baay'ee fayyadde jennaan umaaniin fuudhe farmuuziin biyya alaa biyya kennallee hin jira warqaamallee hin jira gosa garaagaraatillee hin jira jechuun kun gallaayaa bishaaniiti kadura sanirra waagan isaallee innillee isarra caalaa waagan isaallee isarra widdiidhaan isiniin jedha gatiin isaa 1500 isiniin jedha egaa baleeyyan kiyya hamma danda'amaa ta'e tokkoon wallaahi warri reef kana galuuf tahaa jirtanillee wanti kamuu jechuudha fagoodhaa isin sodaachisa malee gaafa geessa geettanii isin sodaachisu isin tuni birrii jahaatamaan isiniin jedha ka ittiin gurguru dhugaa rabbiititti sababa son taane waan dhufeenillee isinitti medheeti maaliifuu isinillee beeytanii namni kun waa irratti qabataa miree ka akkuma dura isiniin jedha jechuudha akkasi isin tuni fi sun tokkuma tammoo daabboo tuni jechuudha harka tokkichaa waraabuu ture jechuudha harka tokkoon babaasee viidiyoo waraabuu irratti illee shaaxiraa miti hin saalfadha dhugaa yoo namni na laale iyyuu jechuudha wallaahi hin saalfadha fi namni asiituun saalfataami ani immoo osoo waraabaa jiru faayoo namni amma gabayaan as dura deddeemaa maal ta'in haasa'anii miti wallaahi hin saalfadha akkasiin isiniin jedha mastaxabaan kun obboleeyyan kiyya dhugaa rabbiititti anuyyuu fi hiyyaawwiddii tokkoon bite hirra kasee anumatu akkas gurguraa jiraa bichaa hin beeku gatii isaa yoo himi jettan isinitti hima jechuudha hedduu takka rakasa waan akkasiitiin isiniin jedha warri obboleeyyan kiyya inshaallah koomentillee na jajjabeessaa laayikillee godhaa yaada keessanillee naa kennan warri immoo naa gammaddan na eebbisaan isiniin jedha isiin tuni tan sukkaarate jechuudha maqaa isii maba'aariif baradhee isinitti himaa isiniin jedha hunda meeshaa akka hin beeytan waan ta'eef dhiyoo galee waan ta'eef obboleeyyan kiyya afaan kenna kanatti hunda isii maqaa isiillee hin beeku garuu waa maraa hima baratan kanaafin isiniin jedha amantii islaamaa keessatti waan tokko hin beeku jechuun walakkaa maaliiti jedhan walakkaa maaliiti meenaa deebisa waan hin beeyne hin beeku jechuun walakkaa maaliiti akkasii garuu maqaa isaa qabadhee jira boriiftaan immoo haffazee takka takkan maddirishuun isiniin jedha inshaallah agartanii si bililleen tun immoo hedduu takka widdiidha jechuudha bililleen shaayii tuni tanii wanni qabdu maqammacaa qabdu tuni jechuudha wallaahi baay'ee garuu hedduu takka bareedduu fi kiyyaayyuu baay'ee dasna jette jechuudha viidiyoo kanarra deebisee isinitti illee himee jira gatii isaa dura waan ta'eef akkasii isiniin jedha isinum wajjin bi'aansi daqiiqama akkas gabaabduu wayii tura jedheeti gaafa immoo kana caalaa sodaanna keessaa badee asillee taa'ee viidiyoo waraabuun natti wanna jedhe isinii waraaban isiniin jedha joogiin kun immoo hin cabu kufullee jechuudha akkanatti ilaala hedduu bareeda meeshaa akka reefuu kan kookisii isinitti agarsiisee saniiti jechuudha biffee keessallee hedduu meeshaa bareedaadha walla isin fayyada amma kunniin hin caba dhugaan caba isin harkaafuu waan amma yeroo ofii kiyyaa dhiquuyyuu jechuudha dhiqaan biyya saniitii fi biyya asii garagara maaliifu abbaa rabbi isaa laaffise malee asitti saafatti dhiqanii manatti ol guuran waan ta'eef nama harkaa bakka yeroo tafurii irra naqanii hadhan xiqqoo akkasii kanaafi haga gaafa lafa barattanii waa hunda jettaniiti kana yoo bitattanii hedduu takkan isin fayyada burcuqqoon takkallee tan cabne hin jirti garuu burcuqqoo mafakkaatti bilillee mafakkaatti kubur zabanyaa jedhaniin isla maqaan isiitu bareedaa tokko egaan akkasiiti isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa viidiyoon kiyya xumurarra ga'u ka'e ammallee wanni na hafe baay'eedha rakabooti abbaa gadaa siinii abbaa gadaa faasunis fida jedhee qophii qaba jechuudha wantoota hafillee gugguuttataatumaan suuqiin immoo takkaan hin guuttattu wallaahi takkaan hin guuttamtu bismillah akkasii isiniin jedha meeshaa barbaadan as keessallee ka xalabattan ka asin jirrallee ergattanii yoo xalabattan inshaallah isiniif dhufan isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkasii kana fakkaataa isiniin jedhamuutiyyuu yoo gatii isallee suuta jedhee anillee taas gabbaahee kun kana waan bitan feetan bitadhaa feetan dhiisaan maal godha
isinitti hime yoo bartan immoo isiniifillee faayidaadhaan isiniin jedha ani immoo ofiifillee nama asiitifillee akiraatiyyaafillee jechuudha wallahi waliifillee waa inshallah isiniin miidhuun jedha waan biyya gadiitiin gurgura malee biyya oliitiin hin gurguruu isiniin jedha maaliifuu nama yoonin obboleeyyan kiyyatti tola oole rabbiin akka tolanatti oolu abdii qaba nama qabaatee tola walitti oolu rabbiin haa taasisuun isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya lakkoofsa kiyya mootu taampineel irratti isinii maxxansaa viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata dogongorri jiru yoo jiraate dhiifaman isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu warri mana meeshaa banachuu kiyyatti naa gammaddan na eebbisaa asumaan bitadhallee isiniin jedha afwallillah